Banta ka keessatti inni na dhufee jechuun ahaniya akkana anaafeetigaa ilmoo qabna carraa biyya meeqaa tara meeqa mokkorree dhabne yoo kanaadaa san kan namni nuuf godhu ta'eewu yoo muti maallaqa cinaan qabaanne namni nu cinaa dhaabbatu hin jiru saniifuu anaafeeti maallaqa hin qabnu aanarra namni kophaa teetitti ispoonsara kana siif laallaa naan ja'anii ispoonsara kanaan godhadha akkam jetta haadha mana kiyyaa naan jee na gaafateen inni akka nama takkaa takkatti okay akkamis si godhan akkana micaa tokkotu akkana haama dura rammeef naqe tokko jira isaatu akkana dooraala kuma shayyoo qabaatte ergadhu naan jehe sponsora kanaan godhadha akkam jettaa saniifuu imboyina akauntiin nu gurama imboyina tokko imboyina booyicha dhiisaa kooppilinki godha bas isiin dhaabbatu feetanii kooppilinki bicha godha bakka kanatti adeemsatti ati nadhiisi waraana saniifuu akkam jettaa dubbachuun qabu ilaali warri gootan warri itti fufi akkam jettaa wanta kana wajji si anis godhadhee geema qabadheetiin jira yoo rabbi nasiiba na tolchee waan kana arkadde ati hani qoyme warri kana gooti salamidi na godaasi saleete uska afanin ona maali afaan irraa qabadduun taltee himattu wisha ma afaan dubbatta waan himatta himattu ma mataa na girgireesee fi foon mashaayii itti fufadhuun taloo akkasi akkanaati yaani namaatu akkana siifin godha si cinaan dhaabbadda naan jehe anu si yaadeeti UN si geesse ati waraqaa hin qabne gajaartiiti jejee waraqaa tiyarra si deebisee waraqaa tana si harka kaaye arra waan kana yoon an achi behees ilmooti yana qabda boruun saniif godha saniifu waan kana akka nama takkatti akkam jettaan waraqaa tiyarra si guute gaa'e atis yoo waan kana yaani anaafati jidduu waan jaalalli jiru yoo kana gootu ta'e yoo achi deemellee osoo achi hin deemne asii yoo ni waa xiqqoo geema kanarraa arkadde warra keenyallee taatutti iddaasisee isanis kophaa isaniif hin naqa saniifuu bikka nikaa kana nu barbaachisa namatti sinnimini waan nikaa kana naafixiin anje okay eega akkas ta'e rakkoon qabu faami atummaan harkannaan humaa rakkoon qabu nuti suuta deemna hayyee jeetiin kaanee nageeyumaan osuma wajji jirru jechuudha bikani khasan dheyne addabaan hogumna qatte sponsora amma kuno turban kana keessa bikani khagize dheyne ga baati jaadur addabahu akka baati jaadur anaafete addabaane haa godhanii nanje akkasmalle sponsora amma hafarfata naqachuun danda'u nanje hayyee je anarra waa oggaa kana siin jehu kana laala sirra dhageeffadhu oggaa kana siin jehu kana yaani ga haadha manaatii fi akkuma haadha manaatii fi akkuma abbaa manaa tokkotti si yaadeeti jireenya keenya kana nurraa jijjiira akkana haa godhannu hiisite yaa kana nuti ammaatee jira faamilii sadii namni nu gargaaru hin jiru yaani anis firan qabu atis hin qabdu waan ta'eef ayoonin deemee haala kana kiyya mijjeeffadhee keessanis akkasii suutaan isanii mijjeessaan anje ayyee okay ayyee rakkoon qabu jeetiin ankee bika san dhaqee fi fixee galeen gizeen galee guyyaa 3-4 isniina fixannee khamisa inni an sin barbaadu an hireetiyaa maarree jechuu fadhaan biyya kana keessaa hin ba'uu fadha minaamin anje rami malkaa eega waraqaa san akkas gootanii akkasitti sobee nagaan kabajaa waraqaa san akkas gootanii gabbaatanii gaffixxanii booda si garagalee san boodaan dhufee jechuun malaan guduraa nan garagalee mana akka nama baati jaadurotti addabeetti mallattee isin anjeechuma eegumachi dhayne yaada sanaan jeesii galee yaani akkasumallee sponsorri amma naaf hin naqamu jee hanqa sanadda turrutti sponsorri kun dafee naaf hin deemuu naan jee okay ayyee rakkoon qabuun jeen amma fixannee eegachii baane booda mashaakila xiqqoo eegale beete gizee eegaleen faami maal jechuu minaamin jeheeni saahiba isaa rammee hojii deddeema rammee itti fidee rammeen yaani ati beekuu qabdaa fi ati nama jabaadhaa saniifuu akkanan ta'ii maarree kai bodhalaan karatanii jeetuma fuudhee kutee achumaan mana rammee galee hay maali jeegzeen itti dhaqee gaafadhu uummata addaatu uummata siinii kajoo qofa arruma na hiikee intala baruu ni haa godhati bas sapiraayisumaan ta'e waan torbaanuma kana keessa waraqaan ikaatis fixee fi lolli san nu jidduun jiru nikaa kana sirraa buuseetuma yoo inni itti si geessee malaan gartee maqaan nikaa sirraa buusee asittis gaddeebi'ee dhugaa sii godhee intalas nikaa godhate intala sana akkamii wajjin dira duraan haala akkamiin ulata akkamiin waliin deemaa turan fira jaanii na dubbisiisee soomana keessaa huccuu bitee fi ergeef akka firummatti na gargaarti minaamin naan jee
haya jee huccuu wajji deemee jechuudha atabaa ambitee fi soomana keessallee ergamuu diddee fi maalittiin shakkanii beektaa obboleettii as keessaa qabdi isiin san. Obboleettii haadha obboleettii saniitu as dhufe isiin ana akka obboleeyyan ta'an hin beeku sii galee haadha saadittiin huccuu tana kannaa fi naan jee micootan garuu akka isaan obboleeyyan ta'an naaf hin himne inni hayyee injeen kee wajji atabaa olee huccuu san bitee ergineef. Intaluma sila amma sila jaarsa Rabiitti kanaa'u. Intaluma jaarsa Rabiitti kanaa'u akka fira kiyya jee walla barsiisee huccuu binnee erginaa fi maallaqaas ni ergiti akka firattiin san cinaa dhaabbaddeettee an akkasittiin beeka malee gaa intala tanaa'u yaani hin beekun jechuudha akkuma firatti isa gargaartii huccuus bitee ergiif naan jee soomana bitee ergee nagahee waa wajji jirra kana hunda. Okay, arra inni si fuudhuusaa akkamiin beekte maaliin mirkaneeffatte si fuudhuusaa? Isaatu gallakkisee uummata nama afeerrachuu jira. Sanumarratti naannoo isa akkas ta'uu beeku. Gadhiiseetu afeerrattee sakkiitii kottaa jechaa ni jira. Kottaa jechaa jira naaf inni egaa waliin guyyaa 12 maali ni un turre bara. Okay, kana keessatti inni reefu guyyaa yoo baatii afuriin ala jiraan anje dhageessee jirta gisee reefu itti dawwalu. Dhugumaan baatii afuran sana ala jiraan. La san kijiba saati baatii afur yoo jee kuno nama soomanaas dhufee mana keenya nyaata jiru inni yaani saahiba heddummataa yaani nama hedduun gaalataa nama hedduun nu bira dhufas takkaamee namni iidallee nama rammeen faanis nu biratti hafxiranii anaaf inni iida kana kaawwallollee yaani akkasitti adda baane jechuudha. Mee namnummaan takka ga'a mana keenya nama hedduun dhufaa mee warri kaayiroo keessa jiraanii abifaamii walii aaranii adda ba'anii jaanii ol bahanii haa dubbatan. Micaa tokko biyyarraa fide micaa san bira dhaqee gista takka laayivii saseenaa mana keenya waayifii xiqqoo nurraa murame hani amana san deemeetiin laayivii yaani biddeena nu bilcheessaa naan jee eega waayifii nurraa murame neetaan seenuu dadhabe naan jee micaan kun nurra bu'ee nutiitu osoo micaan san biyyaa hunduufi mana kireesseef sii galee isa bira deema akka nama takkaatti micaa sanii wajjin saahiba wajji dhufan ni nyaatan achumaan wajji nyaatanii wajji jiraanna mana micaa saniitis ni dhaqa malee gista takka achi dhaqee wanta seena malee mee iida soomanaatu nama wajji dabarsinee jira. Attakaanaaf inni adda baanee hin beenu kun torbaan takka darsa guuratee mana rammee galee. Sanuu nama hundatti himadheetiin akka nama takkaatti obboleeyyan kiyya akkana hatta inni takkaa faamii meeshaa naa bitee hin beeku. Osoo namni laayina kanarra dalagu takkaa kiraa manaan irraa kafalee hin beeku. Annama baatii sadii walitti dhaabee dalagatee agarteemi osoo namni tikiifa hin qabne tikiifa kun 25 bitee fi mana keessatti isaa gaxxameen takkaa meeshaa takka bitee faajoo. Meeshaa kanattiin dalagadhee bitee meeshaa san hundaa'uun hojjala gurguratee ilmoo narraa fudhatee qullaa ala nagabbaase faamii mana arabaaf dhiisee ifiif kursii takkitti qabu rammee irra galfatee akkaan haadha garaa beetti qullaa ala nagad darbee. Qullaa ala si gad darbee jechuudha. Manguddoo biyya kanaa yaamee itti himadhee manguddoon biyya kanaa nama maallaqaan dalagu hatta sheekni sheekaatu maal naan jee isa Rabbiin gaafataan etustee bultii ta'e keessa maan teenyee jee an osoo nama kana maallaqa nyaatu harku an bultii keessa akkamittiin ta'an jee. Himbo'ina koppiliinki godhaa uummatoo. Akkasii jechuun nama afaan deema dibatee jechuun waan kana an yaadee fi yoo ati biyya kana keessaa baate nu baasta jeeni waan kana fixee fidu torbaanuma takka arruma fixee fi borumti inni waan san dalage jechuudha. Osoo nan quban qabne namni alaatillee mee namni kaayiroo kana keessaa haniyaa fi faamii wallolanii torbaan tokkichaa mana rammee galee kana malee mana biraa galaa mee haanaa fidanii namni hedduun mana keenya dhufee haftiraa yaani warri kaayiroo ni jira haa dubbatanii mee. Mucoota nagaa guyyaa takka isii fi faamii waliin muufataa dhageenyee faamii fi haniyaa walii araarsinaa manguddoo kijibdoo mee inni maallaqaan deddeemuun takka malee faamii fi haniyaa takka jidduu teenyee walii araarsinee abbaan fedhamee ol bee haa jiru. Okay. Hayyee ammallee mana darsanarraa keessaa gurrattee baatii afur ala qullaa na hariitee je baatii afur mana keessan jiruu je meeshaan takka mana keessan jirtuu je wani tun dhugaadha meeshaa wani guurteeti meeshaa isa jaisi ni gurguratte je meeshaallee inni meeshaa isaa na jala guuree gurgurate meeshaa inni siminuu takkaan naan binneen hatta ilmooti yanarraa furate ilmooti an kuno inuma ijattuu ijaan agartuu ilmoo bikka wantaa dhaqee naafarrami jeeti nama nabbitee asiidiin sin dhaqan jeeti yoo ilmoo tana naafarramuu baattee as keessa akkana goontee jiraatte anaafeetiitu jiruu takkaasii jiraata takkaanaa jiraata naan jaa inni mataan isaa. Takka ammoo manguddoon nabbitee manguddoon deemi wajji dhaqee firraa farramiitii naan jaa yoo lubbuu ta'e baasuu feete. Imbaasii dhaqee farramii fi ilmoo naan jaa. Hayyee.
Amma dhageeffadhaa gaa uummata dhageessanii jirtanii himattee jirti miciyyoon hanga dandeessu hanga qabdu himattee jirti warri boochan dhiisaa kooppilinki godha warri boochan kun keessaa tara 10 kooppilinki godhaadha.